Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri Suudi Arabiyaa keessa jirtan warri shabakaa Zeen Riyaala 15 fayyadamtan jechuudha. Qulfiin kun didee ture amma garuu deebi'ee hojjetaadha jechuudha. Abdeetii ta'e kunis ni hojjeta. Kun lamaan ni hojjeta jechuudha. Kunis ni hojjeta. Haala itti fayyadamiinsa isaa ittiin agarsiisa jechuudha. Jalqaba shabakaa qabaachuu qabdu jechuudha. Irra seentanii jechuudha. As bakka tuqaa sadii kanatti jechuudha. Jalqaba shabakaa qabaachuu qabdu dirqama. Tuqaa sadii kanatti buutu yeroo tokko. Achii san booda bakka update bakka jedhu kana jechuudha. Check updates bakka jedhu kanatti buutu. San booda yeroo update ta'e jedha jechuudha. Qixxaa alaabaa kana keessa yeroo seentan duraan hin jiru jechuudha laan kun. Kun duraan hin jiru jechuudha. Erga bakka kanatti bu'amee update godhameeyyuu kun dhufee as keessa namaa seenaa. San booda asirra kaa'attu jechuudha. Asirra keettanii alaatolii bakka kana dhaatu kadhatachumaan isiniif dalaga jechuudha. Kan Riyaala 15 sun jechuudha. Dabalataa qulfiin kunis ni dalaga ka 15 sana irratti jechuudha. Fakkeenyaaf irra seentanii jala kanatti jechuudha. Jala kanatti bakka inni irratti hojjetu jechuudha. Kan Riyaala 15 sun. Asirratti hojjeta jechuudha kun. Saawudii Sooshaal Paak bakka jedhu kanarratti jechuudha. Asirratti hojjeta jechuudha. Asiin alaabaa ilma feetan irra kaa'achuu dandeessu. Yoo barbaaddan alaabaa Ameerikaa, yoo barbaaddan Jarmaanii kan feetan irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Kun alaatuulii hojjeta jechuudha. Akkasii haala kanaan itti fayyadamaa. Kanas garuu abdeetii godhuu hin barbaachisa jechuudha. Abdeetii gootanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Kan ammoo abdeetii godhuudhaaf bakka tuqaa sadii kana tuqxu jechuudha. San booda bakka update bakka jedhu kana dhaatu jechuudha. Achumaan isiniif haaromaa Riyaala 15 isin fayyada jechuudha alaatuulii. Akkasii irraa fayyadamaa isiniin jedha. YouTube kanas subscribe godhaa hordofaa.